Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 8. Waaqayyo yaadni keessan akka yaadni koo akka yaada keessanii, karaan koos akka karaa keessanii miti. Akkuma Waaqni lafarraa ol fagaatu, akkasuma karaan koo karaa keessan irraa, yaadni koos yaada keessan irraa hin fagaata jedha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Yaadni Waaqayyoof akeekni namaa gargar. Yaadni Waaqayyoo raawwatamee fi akeekni isaa hafuurraan kan ka'e. Namichi balbala mana qulqullummaa taa'u kun balbala mana qulqullummaa taa'u kanaaf Waaqayyo akeeka isaa raawwachuuf irraan kan ka'e waan gurguddaa afur godheef. Yaada isaa hambise kadhannaa namicha kanaa dhaga'uu dide Waaqayyo utuu akka kadhannaa isaatii jalaa ta'e Phexrosii fi Yohaannisiin akka jedhu nuyi waan siif laannu hin qabnu ittiin jedhan Phexrosii fi Yohaannis. Garuu isa qabnu sii laannaadhaan inni maal kadhate? Horii kadhate. Waaqayyo immoo miilla namichaa iddootti deebise. Maqaan Gooftaa ulfaata. Waaqayyo miilla namichaa iddootti deebise. Utuu kadhannaan namichaa dhaga'ameera ta'e namicha achuma taa'ee biddeen nyaata. Utuu kadhannaan namichaa dhaga'ameera ta'e achumatti makiinaa bitata. Achumatti jireenya gaarii geeddarachuu danda'a ture. Waan Phexros fa'aa laataniif konkolaataa bituu fi danda'a yoo ta'e bitee fi garuu miilli namichaa naafa ta'a ture. Garuu Waaqayyo Phexros fa'aatti kan kenne isa achuma nama dursu rakkina keetuu hin ta'in seenaa jireenya namaa guutummaa guutuutti isa geeddaru Waaqayyo gartokkee nama hin gargaaru. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Egaa akeekni Waaqayyo namicha kanaaf raawwachuurraan kan ka'een jedhu waan gurguddaa afurtu ta'eef. Tokko namichi kun of danda'ee jiraata. Sagalee Waaqayyoo keessatti yeroo ergamootaa boqonnaa 3 dhattanii dubbistan namichi kun namaan baatamee gara mana qulqullummaatti geeffamaa jedha malee macaafni namicha kanatu of danda'ee deemee dhaqa yookaan foqoqee dhaqaan jiru. Namaan baatamee balbala mana qulqullummaatti geeffame yeroo hundumaa takkaa of danda'ee miilla isaatiin deemee hin beeku. Nama miilla isaatiin deemee hin beekne kana of dandeessise Waaqayyo. Waaqayyo har'ayyuu yaada isaa siif raawwatu. Yaadni koo yaada keessanitti, karaan koo karaa keessanitti fagoodhaan Waaqayyo isa kadha. Utuu karaa namichaa fi yaada namichaarraa Waaqayyo isa gargaarudha ta'e akkuma namichi yaadetti karaa manni irra yaadeef karaan irra karoorsifatu Waaqayyo isa gargaarudha ta'e silaa caban fayyina cabee achumatti hafe. Garuu gaafas of danda'ee ka'ee deeme. Sagaleen Waaqayyo Hisqeel raajichi boqonnaa 2 lakkoofsi 2 yeroo inni natti dubbate hafuurri natti galee miilla koo na dhaabee jira. Lafa hafuurri Gooftichaa jiru of danda'utu jira. Hafuurri Waaqayyo inni Phexros fa'aa keessa jiru afaan Phexros fa'aa ta'e namichicha gargaare. Namichi sun lafa taa'ee jiru ka'ee of danda'ee dhaabbate. Ka'ee of danda'ee kana mana qulqullummaa seene. Inni tokkoffaan akeekni Waaqayyo namichichaaf raawwachuun maal godheef isa jedhuufi of dandeessisee akka inni of danda'ee jiraatu. Inni lammataa akeekni Waaqayyo namicha sanaaf raawwachuun maal godhee isa jedhuuf maqaa gadhee irraa kaase. Macaafni qulqulluun iyyuu fayyifamuu namicha naafa tokko jedha. Namni naafa jedha, ollaan naafa jedha, waldaati naafa jedha, hundinuu naafatti hin jedha. Namicha naafa isa mandara keenyaa sana, namicha naafa isa balbala mana qulqullummaa taa'ee kadhatu. Kadhataaf naaf maqaa fokkisaa kan lamaan baata. Maqaan fokkisaan kun lamaan irraa ka'e. Har'ayyuu Waaqayyo akeeka isaa sii raawwachuurraa kan ka'e. Maqaa ofirratti jibbiteef seenaa ofirratti jibbiteef irraa kaase. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Maqaa fokkisaa irraa kaase Waaqayyo akeekni Waaqayyo kana godheef gaafa jiru salphaa fakkaachuu danda'a. Garuu salphaa miti. Akkamitti salphaa miti beektu? Utuu namni tokko karaatti sitti dhufee ati fokkisaadha, ati rakkataadha, ati qabeedhaadha, ati hiyyeessa, ati maraatudha siin jedhe ni harta. Maal namichi kun dhimma maalii irraa qaba? Hin dubbate malee dhagaan si dhee miti. Garuu maaliif harta beektaati? Maqaa fokkisaan hamilee namaa cabsa. Maqaan gadheen mul'ata namaadhaa karaa dhaaba. Maqaan gadheen fuula nama gurraacheffachiisa. Firoota diinota namatti godha. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Waaqayyo akeeka isaa raawwachuurraan kan ka'e maqaa gadhee sirraa kaasa. Karaa sooshaal miidiyaa adda addaa kan dhaggeeffattan amanaa.
utuan asii dubbadhuus iddoo waldaa humna fannoo Kiristoos kiyaa Waaqayyo sirraa kaasa maqaa fokkisa galanni maqaa gooftaa fadhu. Inni sadaffaan akeekni Waaqayyo raawwachuuf irraan kan namicha kanaaf maaltu ta'e seenuu fi inni sadaffaan wanti Waaqayyo namicha kanaaf raawwate akeeka isaa raawwachuudhaan isarraa dhowwametti darbe namichi kun akeekni Waaqayyo raawwachuudhaan waan akeekni Waaqayyo isaa raawwateef isarraa dhowwametti darbe. Maal jechuudha yoo naan jettan yeroo hundumaa namaan baatamee balbala mana qulqullummaa taa'aa jira mataa takkaa waldaa lixeen beeku. Wanta namichi kun irraa dhowwame waldaa kee waaqeffachuudha. Waldaa kee akka nama utaalee faarfachuudha. Kennaa qulqulluu waldaa kee seenee fudhachuu taa'ee dubbii Waaqayyoo dhaggeeffachuudha. Haala taa'aadha malee ol lixee beekan jedhu. Gaafas garuu ka'ee ol lixee deemee ergamoota wajjin mana qulqullummaa keessa iddoo aarsaarra gurraachee nama jaaba. Yesuus gooftaa. Waan yeroo dheeraaf itti irraa dhowwame kanaaf ulaagaan irraa isa dhowwe miilla isaati. Waaqayyomee achitti biddeen isa nyaachisuudhaaf hin akeekne gaafas. Walgalchee gurguddoota achi tarree namaa isa kaa'uu barbaade Waaqayyo. Gaafi waan nuyi kadhadhuuf waan Waaqayyo yaadee jireenya keenya ittiin gargaaru barbaade. Waan Waaqayyo nuu godhuuf wanti nuyi jireenya keenya keessatti barbaadu barbaade. Harrayyuu ergaan sii qaba kan na dhageessu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin isarraa dhowwamtetti darbita. Sin danda'u danqaaf danqaraatu. Lafanni jiru isa tursuun barbaadde iddoon jirutti hawaara keetti isa gargaaruun barbaadde Waaqayyo. Kaasee tarree namaa isa teessise. Ati iyyuu harrame bayi yaada kee hirkaa akeekni Waaqayyo siif raawwatu. In teessaa lafa garaan kee yaadee humni kee dadhabisa. Lafa garaan kee yaadee ulaagaan wayirraa si dhaqxe sana hin naqxaa. Si dhaalchisa lafa garaan kee yaadee humni kee dadhabisa Waaqayyo. Galanni gooftaa fadha. Inni arfaffaaf inni dhumaa akeekni Waaqayyo namicha kanaaf raawwachuurraan kan ta'e wanti guddaan namicha kanaaf ta'e dinqisiifatamee jira. Waa'ee isaa ol hirkaa fuudhee haasa'e nama. Kadhataaf yeroo horii laattan har'a waama dandeessan yeroo jala buuftan yeroo jala buufnu sigaa si ga'u jedhee namni gaafata. Si beekaa si hin beekuu namni itti jiru. Waama qabu jala buusaa bakka anniisa sana booddee. Namicha sanaaf waanuma qaban laatanii darbu turan. Nama saayitii sadiitti namicha akka na gargaaran naan horii jala buusee darbetu saayitii sagalitti nama waldaa kee deemu. Nama saayitii sadiitti waan xiqqoo tokko jala buuse miilla naaf arge. Mudhii ol isa ganamaatti mudhii gadi ta'uu didi. Kanaafiyyuu waldaan guutuun inni tokko isadha inni tokko isa miti. Nama guyyaa tokko namni maqaa isaa dhahee hin beekne Waaqayyo waldaa guutuu wal gahii teessise. Nama guyyaa tokko namni waa'ee isaa faasee hin beekne namni baay'een ol harkaa fuudhee waa'ee isaa akka haasa'u godhe Waaqayyo. Har'a jira waa'ee keenyas Waaqayyo. Amanii sagalee kana booda dhageessee sagalee kana booda galgalli itti aanu siif galgala haaraadha. Ganamni itti aanu siif ganama haaraadha. Nama guyyaa tokko maqaa isaa dhahee hin beekne wal harkaa fuudhee waldaan guutuu akka maqaa isaa mudhii gadi isa ganamaa miti mudhii oli garuu walii wallaalan dinqiitti ta'e. Baay'ee fajajanii raajeffatan jedhe. Waa'een namichaa amantoota waldaa guutuu irraajeffatan fajajanii raajeffatan waan godhan wallaalan harka maddiirra kaatan inni kaan isadha inni kaan isadha. Humni maqaa Yesuus namicha sana lamatti ta'uu kaasa. Ameen ameen. Kadhannaan namichaa qabeenya baraa ture. Horii warqee meetii birrii. Sinii gala Phexros ta'a garuu laayisensii jireenya bara baraa baate. Qabeenya baraan qaban laayisensii jireenya bara baraa sadee qabeenya dhaabbataa Yesuusin qabu. Maqaa Yesuusin siinan jedha kayyadeen jedha. Qabeenyi Phexros ta'a qaban qabeenya bara baraa. Laayisensii jireenya bara baraa sadee sattiin jireenya bara baraatti galan. Inni namichi gaafate immoo qabeenya baraati warqee meetii waan xixinnoo waan darbu.